Furmaatee barbaada kaanee wal guurannee jammaataa wajjin mana mooraa ol seene. Dhugaa mooraa ol seennee mooraa keessaa gama manaa seennee ulaa dhiiggoonee ol bane. Maal akkanaa beektaa? Dhiiggoonee dhugaa ol seene. Maal akkanaa beektaa? Mana ol seenne dhugaa ol seenne. أتجي من سجن يا أخي. Manni hundi masmaarri dhadhaa'amee waraqaan adda addaa gurraatee fiigee barruuleen adda addaa isaanis gidaarra barreeffamtee akkasitti galte. Masmaarri kun hundi gidaarri hundi masmaarri dhadhaa'amu. Waan ajaa'ibaati. Maali wanni gatii masmaarri barreeffame? Maaliif dhadhaa'amu? Barruuleen barreeffamtee sana manni hunduu akka ilutti فجأة تفني ياكل ويشرب معاكم وما حد شايفه، لا والطامة الكبرى إن اللي بتكلم عنه هو إنس ما هو بني ولا بولا بنا إنسي بنا إن نبي عم يكون أول شيء يكون يتعود عليه سندرا نماذج ملكي ليس بخطية جرا نعم ننتو كنجلو ورا ما تيجامله نماذج بخطية جرا إني دوشين ننتو بخطية ملكي ليس سندرو نتيجة جرا درامات جرا Baatii sagal guutuu namaatu as keessa dhokatee taa'u jira. Banaadhaan fakkii banna raawwatee mana keessatti deeman mana keessatti deeman mana gattee kutaa gamichaa jedhanii banne. Dhugaa bana bu'uura qabatee bu'uura godhu akkana bu'uura irra bubbuusu manni guutuun gattee bu'uura. Aquuti billaahi abshii ta'an bismillaahi Inna lillahi maali yaabu ulfan ba'ataa baatii sagal guutuu kami mana keessa jiraatti kan jedhatu اقسم بالله يا جماعه هذا سير الأسود. للاسود سير الأسود. siirii gurraattii dhugaasan siirii gartee sheexaanii fi jinnii fi isin sheexaanaa fi jinnillee irraa maxxanfatanii siirii xaa'aa wal mahabba siirii istifaada kanattu wanni gartee masmaarri dhoomisama maarsii suni daawwattoota hordoftoota keenya hundi keessa waan kana keessatti ilaaltanii duraan dursee laayikoodhaadha akka nama hunda birate. بداية قصتنا عند شخص اسمه أحمد مسعود. الشخص هذا نعرف عنه في بلد Salaamni keenya bakka itti isin haasa'u isin jechaadha. Waan ajaa'ibaati. Namoonni hedduu keessatti namoonni sirii kun akkamitti hin qabamne akkamitti mannaa jala oolee akkamitti qaama seeraa jala oolee waan jiru hedduu dhiyeessaa garuu namoonni kun waan bifa adda addaatiin deemu bifa adda addaa waan si ajaa'ibsiisu wanta gartee ati jaan ni addaati sammuu kee keessatti namni tokko kan itti gartee ati argine kan ijaan hin darre mana keessa gartee amma tokko guutuu faa si hojii jiraata si hojii nyaata waan ati nyaata mana kee keessa jiraata mana kee keessa irraa haa godha ati hin gartuu nam tokko si argu mana guutuu dhamaasee hedduu waan kana mataa kiyyaafuu dhugoomsuu hin dandeenye garuu حصلت قصتنا هذه في مدينة بنغازي في ليبيا الحبيبة. Hojii tokko dura jechuudha waan ajaa'ibaatti gartee dafee biyya Liibiyaa keessatti wanta ta'aa turte nama gartee amma Masuud jedhamee Biraanii Masuud jarri kun akkuma gartee sheeka gartee dawaa godhutti daldala gartee magaalaa Bangaazii keessatti jechuudha wanni godha dawaa godha dawaa ogummaa godhanii sheekota gartee isaan kun ammas gama tokko nama baratee jiru baratanii jiranii namoota gartee akka nama gartee sheeka dawaa godhutti dawaa godha. Namni dhugaanii gartee fayyaa dhabee dhugaanii gartee waswaasni kun sheeka dawaan godhaa jedhanii dhaqanii. Jarri kun akkasumatti gartee namni dura waan kana eegalee ammuma suuqii akkasitti dawaa godha. Booda deebisee ogummaa kana dawaa godhu sheeka beekamaa ta'e namni hundi ni jaallata. Namni hundi ni jaallata dawaa nama duutuu irraa fudhatu eegalee magaalaan godhuma gartee akkasii godhu waan kana keessatti faayidaa argatee jira bakka kanatti maal godhee obboleessa isaa Ibraahim Istiraatu godhee أدخلك لهذا المجال وأعلمك زي
maaliif waan kana dalaga namni gartee dawaadhaan nu godhanii jedhanii garuu isaan maal dawaa sana keessa sirii godhatu dargaggoota gubbaan gartee to'annaa seeraa jira oolan isaan gartee ragaa ba'anii dhageeffadhaa. شفتوا الطلاسم المكتوبة على البيت. سيري إنسان جوا سيري أسود يعني سيري أسود حقيقي سيري جوا سيري جت أكمل جوا سيري جت أكمل جوا تاري جت بلكي تيجي كتاب جوا بلكي تيجي إدي بدو كذا ودنا جت كذا كذا دوا ناقو جت دوا بده سيني جوا تيجي جت دوا بده tu دوا تناخي ستي dawaa gaa tartiibaan fudhatiin ture dhugaaniif gartee kana guyyaa duraatii fi torbee kana godhe guyyaa itti aanu sun godhaa fi booda maal godhe ni dalagdi isin mana namaa dalagdi oduma gartee isin akkasii mana namaa dalagdu siirii itti godhe sanii raatiba siidhaa guutuu gartee dhugaa baatiin geessee raatiba geessiti maaliif hin dubbanne maal jedhani maaliif isin tun hin dubbanne maaliif gartee waan kana deemee maaliif akkasii godhe siirii isaan godhan siirii mahabbaa siirii istifaadaa siirii amayaa jedhanii sirii gattee isaanis arguu hin dandeessu mana kana keessa yoo jiraatan arguu hin dandeessu sirii gattee mahabbaa jaalala basi qabdi mahabbaa gattee qabdi akka gattee warri adiraadhaa gattee subbisee dubbeetu yoo ni mahabbaa sirii mahabbaa akka jaalataman sirii akka jaalatamanii jechuudha akka jaalataman godhe ni jaalatanii waa hunda kanneen jechuudha akkuma jiru jechuudha raatiba futee geessti kana keessatti isin waan kana keessa isin beektu suni raatiba guutuu gartee akkasuma geessu kana keessa maal jechuudha obboleeyyan lama waliin si jiraataniif maal bakka tana keessa odoon dalaynee maallaqa argatu jechuun furmaata hidhaa jirtu akkamitti hidhamti eessatti hidhaa jirti akkamittiin argamne akkamitti mul'atu maal jedhanii siiriil ooqaaf jedhanii siiriil ooqaaf abdiin moggaa jiru mee kun asii cuubbechuu haa dandeessuu jiru takka sirii amayaa sirii gartee ijaan hin garre arguu hin dandeessu sirii gartee akka gartee isaan hin mul'anne ta'e isaan gootu jechuudha dheeyidhanii barbaadde mana ol seente amma akka mana gartee furmaata barbaadde ol seenne mana ogaa ol seenne manni masmaaraan dhadhawa barruulee adda addaa barreeffamee jira nama fudhannee dheenyee baasuudhaaf jechuudha barruulee adda addaa barreeffamee jira manni guutuun masmaaraan dhadhawa ogaa ol seenne mana gartee calii ol seennee dhugaa laallee waraqaan adda addaa barreeffame waraqaan tun qalama gartee dur kanii fi gartee uummanni sheekonni dur gartee barreessanii warri beeytanii beeytan sheekonni dur gartee kitaaba barreessanii jira qalama guddaa qalama gartee fuddaa jechuudha qalama akkasii jechuudha ka gubbaa tanarraa gartee handaara qabu qalama akkasiitiin babarreessa شفتوا waraqaan tun babarreeffamtee sarreeffamtee mana keessa المكتوب harka laa masmaarri dhawamee jira namuun jiru ani gaafa gartee amma abdii gartee na qabeessan waan ajaa'ibaati taawalaa tokko fide taawalaa takka fidee taawalaa kana taawalaan dhiiga qaba qalama fuddaa akkasiin akkannee jechuudha قال لي اكتبني بيدك كتبت الاسامي تاعتي هنا باليد تاعي بالحبر بريشه دايره هكي كتبت الاسامي تاعتي هنا بالاربع زوايا في النص في المربعات هذين قال لي taawalaan dhiiga qaba wanni kanarraa taawalaan roga afreedhaa jechuudha roga afreedhaa dhiiga qaba maal godhe taawalaa kana qalama san akkanni barreessiin hanjee maqaa kee eessa irratti roga afran taawalaa kanarratti roga afran taawalaa kanarratti maqaa kee afranuu barreesse booda maal jechuudha roga afran irratti eegaan barreesse booda waan hin fadhe yoon godhe deemuu hin danda'u nama haasa'u hin dhagaya sagalee alaa haasa'utti ijoollee hin dhagaya gabba'uu hin danda'u tuni maal na yaada jirti ani wanna kana gartee dhugaan seene ni irraanfadhee beekta maaliif jennaan way si obaasan waan si obaasan tan ammoo akka gartee waan chibbaaniif gartee akka keessa turte bakka turte sana akka yaadanneef si obaasanii beekta nama rabbi tiise malee wanni godhamu kun hedduu namni gartee dhugaan se'u garuu amma ji'a tokko dura jechuudha wanni kun siirii waggaa gartee 20 biyya Liibiyaa keessa godhamaa turte Afrikaadhaan ni beekta Liibiyaa keessatti biyya Sudaan keessatti beekamtu mootummaan gartee jaarma gartee siirii tana uummata siirii kana balleessuudhaaf mootummaan jaarma jaaree qaama gartee mootummaa irraayis sheekootti ulamaa irraayis jechuudha
yooni gartee qaamni mootummaa kun ulamaa warra gartee waa beeku ulamaa dhugaatii wajjin deemne namoota kana arguu hin danda'u. Poolisiin yoo dheeqee sin argitu maaliif siirii waan jirtu jechuudha. Nama gartee mana san keessa jiru arguu hin dandeessu jechuudha. Yalte akkasitti taawalaa roga afran maqaa kiyya waan balleessi deemuu hin danda'u. Harki kiyya hiikkaa ta'us achumaan taa'a. Achumaan oola bakka gartee roga afran sanirraa gartee ba'uu hin danda'u jechuudha. Yalte kanaaf namoonni kun maaliif gartee siiriin akkanaa kun godhamti? Namoonni hedduun ulamaan teenya haa jiraattu fakkeenyaaf Sheek Muusaalleen bobbaa hedduudha bobbee gartan akkasumatti namoota hedduu siiriin itti godhamti. Ka gartee uummata siirii godhu hedduudha gartee biyya keessa deemanii qabaa turan. Akkasumatti dhimmi siiriidhaa kun biyya teenya keessallee hedduu babal'atee jira. Miidhaan waan kanaan gahaa turte hedduu babal'atti. Kasaaraa diinagdeedhaas ni fidde jechuudha. Kanarratti wanni jechuu barbaade wanni kun dhugaadha. Viidiyoo laal muraasa gartee amma gabaasa gartee amma Liibiyaa sanirra mee kanaas daawwadha. لكن أنا قلت عليهم أسماء معينة وقلت لهذين الأطفال أعدي ادفنهم في جوانب الأربعة انتهى الأرض. لا أكمل فيديو خنا رجعت wanni kun haqiiqaa ta'uudha. Tarii namoonni gariin furmaateen jawaadeen maaliif biyya tana jijjiiran maaliif biyya tana keessa hin baane isimmaa biyya tana gadhiiftanii hin deemne maaltu isin eeggataa maaliif gartee maaltu isin dhoorkaa nagaan jiraachuun barbaaddanii maaliif wanni kun godhan duraan dursee sirii iqaab janii iqaab. حوالين البيت بالكامل في كل طرف دفن له قفل يعني iqaab jechuun sirii nama kana dalaga raayis hojii raayis waa hunda raawusi dhaabdu faasif godhan bahara dhaqanii bakka baaraa sanoo maaltu jira namoonni hedduun gartee warri sirii godhu qulfiidha fayyadamu qulfii kana maal godhan qulfii kana siif awwaalan achitti dhugaa siif awwaalan achitti daangaa qulfii kana bira kutuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo hedduu dhugaan gartee waswaasni dhiphachuun yaadda'uun dhugaa dhufe namoonni hedduun akkana na godhaa akkasina godha jedhanii dawaa hunda fudhachuun gartee yeroo ammaan tana hin barbaachisu jechuudha. Suniif wantoonni akkanaa kun hundi maal jechuudha akka tarkaanfii fudhattee waan kana baraarraa akka namoonni kun hin qabamne godhu. Wanni kun humna jabduu qabata. Ulamaa fadhaa akkasumatti beektota fadhaa humna jaaramte fadhaa jechuudha isin jira.